qormaata kamirraayyuu hafee hin beeku. Gara fuulduraallee hin hafu. Qormaata akka ministirii, maatirikii fi entiraansiis dabalatee qormaata kamirraayyuu dhabamee hin beeku. Sadarkaa yuunivarsiitiitti kan kennamu faayinaalii gaafilee hedduun as keessaa dhufu. Kan amma viidiyoo kana ilaalaa jirtu kun barataa yoo taate carroomaadha. Carraa kana garuu kan argatte kana akka deebitee argattuuf sabiskiraayibii laayikii godhi. Maatii barataa yoo taate maatii kee keessa barataan yoo jiraate barataan sun carroomaadha. Garuu carraa san ittiin cufini sabiskiraayib laayik godhiitii mucaan sunis yookaan mucattiin sunis akka argattu taasisii itti agarsiisi. Wanni yeroo hunda qormaata irraa hin dhabamne kun waa'ee maaliiti? Waa'ee qaama namaati. Isin ajaa'iba. Waa'ee qaama keenyaa waan beeknu nutti fakkaata. Garuu gaafii salphaa fakkaatu gaafii hedduu dhabaa oola qormaata irratti. Kun akka hin taaneef ammoo waa'ee qaama namaa kophatti isiniif qophaa'ee jira. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaluudhaan irraa fayyadama. Waa'ee qaama namaa ilaaluudhaan duratti qaama namaa qoqqooduun barbaachisaadha. Kanas akkaataan qoqqoodamiinsa isaa sirna qaamaati. Qaamni namaa sirna 11 qaba yookaan sirna 11 irraa kan ijaaramedha. Namni tokko orgaanizimii fayya qabeessa tokko yookaan orgaanizimii lubbuu qabu tokko ta'ee socho'uudhaaf sirna qaama namaa 11 irraa ijaarame. Sirni qaama namaa kun ammoo akkamitti qoqqoodame eessaa dhufe kan jedhu kan argannu kan deebiisaa argachuudhaaf gara seeliitti deebuun keenya dirqama ta'a. Seeliin caasaa fi dalagaalee lubbuu isa bu'uuraa fi isa xiqqaadha. Ijaarama isaa yoo laalle seeliin dalagaa wal fakkaataa qabu walitti dhufee tishuu uuma. Tishuun dalagaa wal fakkaataa qabu ammoo walitti dhufee qaama uuma. Qaamonni dalagaa wal fakkaataa fi walitti dhihaataa qaban ammoo walitti dhufanii sirna qaamaa uumu. Haaluma kanaan namni sirnoota qaamaa 11 irraa ijaarame jechuudha. Sirnootni qaamaa 11 kun maal fa'aadha? Tokko tokkoon isiniif tarreessa. Sirna qaamaa keessaa inni tokko sirna intigumentariiti. Sirni intigumentary yookaan intigumentary system kan jennuun wantoota akka gogaa, rifeensaatii fi qeensaa akkasuma xannachoolee gogaa keessatti argamanidha. Isaan kunniin dalagaan isaanii walumaa galatti qaama ittisuudha. Kan biraan ammoo sirna narviiti. Sirni narvii kan inni of jalatti hammatu sammuu, spinal cordii fi narviilee qaama adda addaa keessatti diriirfamanii jiranidha. Nervous system yookaan ammoo sirni narvii kun dalagaan isaa ergaa elektirikaalawaa qaama irraa gara sammuutti yookaan gara sirna narvii wiirtuutti geessuu fi murtee sirna narvii wiirtuu irraa fuudhanii ergaa yookaan dhaamsa hatantamaa karaa elektirikaalawaatiin gara qaamotaatii fi gara xannachootaatti geessuudha. Inni biraa sirni qaama namaa inni sadaffaan sirna hargansuuti. Sirni hargansuu kan inni of jalatti qabatu somba, ujummoo qilleensaa akkasuma funyaan irraa eegalee kan akka faarniksii, laarniksis dabalatee hamma alveolaayii caasaa xiqqaa sombaatti kan of jalatti hammatudha. Inni kun dalagaan isaa oksijiinii gara qaamatti seensisuu fi kaarboon daayoksayidii ammoo gara alaatti baasuudha. Inni biraa sirna marsaa dhiigaati. Sirni marsaa dhiigaa qaamolee akka onnee, ujummoolee dhiigaa fi dhiiga of jalatti kan hammatu yoo ta'u, dalagaan isaa dhiiga qaama keessa raabsuu, wantoota dhiigaan baatamanii deeman iddoo barbaachisan yookaan qaama barbaachisaniif geessuudha. Akkasuma wantoota xuraa'aa qaama keenya iddoo garaagaraatti argaman karaa dhiigaatiin baatamanii akka dhabamsiifaman gara sirna qaama barbaachisutti geessuudha. Kan biraan ammoo sirna bullaa'insa nyaataati. Sirna bullaa'insa nyaataa yookaan digestive system kan jennuun gurmaa'insa qaamolee soorata nuti sooran bulleessuuf fayyadaniitu sirna bullaa'insa nyaataa jedhama. Isaanis afaan ilkaan irraa eegalee hamma bubbuu fi munneetti kan jiran. Isaan kun ammoo fakkeenyaaf
liqimsaa, garaacha, mar'imaan qal'aa, mar'imaan furdaa jedhamanii kan jiranii fi qaamota gargaartota sirna bullaa'insa nyaataa ta'an kan akka tiruu fi rajiijis ni dabalata. Kan biraa immoo sirna fincaanii yookaan usaansa kal'eenii jedhamuun kan beekamu yuurinarii sisteem jedhama afaan Ingiliffaatiin. Inni kun ammoo kan of jalatti hammatu kalee, ujummoo yuuritarii fi afuuffee fincaanii fi yuuriteraa of jalatti kan hammatu yoo ta'u, dalagaan isaa ammoo dalagaan sirna kanaa dhiiga keessaa xuraawaa qulqulleessuudhaan karaa fincaaniin akka bahu gochuudha yookaan karaa fincaaniitiin akka dhabamsiifamu gochuudha. Inni biraan sirna maashaati. Maashaa injeechaa kan jennuun kan lafee keenya irratti ijaaramee argamu fedhii keenyaan sosochoosuu kan dandeenyuu fi fedhii keenya jala kan jiru ajaja keenyaan kan hordofnu sirna maashaa injeechaa yookaan skeletal muscle jedhama. Inni kun baay'inaan gara 600 olii ta'a. Dalagaan isaa ammoo sosochii irratti nu gargaaru, ho'iinsa qaamaa akkasuma source of energy illeedha. Maashaan onnee ammoo dhiiga dhiibuu yookaan paampii gochuudha. Maashaaleen kuuwwanis akkasumatti akkuma iddoo argamiinsa isaaniitti dalagaa mataa isaanii qabu. Kan biraa sirna lafeeti. Sirni lafee buusaa fi moorgaas kan qabatu yoo ta'u, inni kun ammoo qaama ittisuu, qaama utubuu akkasuma ammoo akka maashina fonqolchaatti illee ni tajaajila. Ittisa yoo jennu fakkeenyaaf sammuu qaama laafaa kana ittisuudhaaf lafee jabaa kiraaniyaal boon jedhamu yookaan lafee sammuu jedhamutu haguugee argama. Qaamolee lallaafaa akka onnee fi yookaan sombaa ammoo haguugee kan jiru lafee cinaachaatii fi lafee harmaati. Akkasuma lafeen faayidaalee hedduu qaba. Kanas viidiyoo itti aanu keessatti ilaalla. Kan biraa sirna ittisa qaamaati. Sirni ittisa qaamaa yookaan immuunii sisteem al takka ammoo limfaatik sisteemis hin jedhama. Kitaabileen tokko garuu adda addattis hin kaa'u. Garuu dalagaan isaanii inni guddaan qaama keenya weerara dhibee yookaan weerara qaamolee alagaa irraa ittisuudha. Kan biraan sirna hoormooniiti. Sirni hoormoonii yookaan endocrine system ammoo akkuma sirna narvii sana dhaamsas geessuu wantoota qaama keenya keessa jiran madaaluu fi ergaalee adda addaa qaama karaa ujummoo dhiigaa keessa naanna'uudhaan dalagaa adda addaa akkuma dalagaa hoormooniitiin raawwachuudha. Fakkeenyaaf insuliiniin sukkaara qaama keessaa to'ata. Akkasuma ammoo hoormoononni akka taayiroidiis sirna meetaboolizimii to'achuu irratti gahee mataasaa qaba. Kan biraan adreenaaliinidha. Adreenaaliiniin ammoo yeroo gadhiifamutti waan akka dhahannaa onnee dabaluu, wantoota akka ujummooleen dhiigaa akka kottoonfatan gochuu fi wantoota akkasii kana kan raawwatanidha. Kan biraan sirna wal hormaataati. Asirratti waan lamatu jira. Sirni wal hormaataa kan dubartootaatii fi sirna wal hormaataa kan dhiirotaatu jira. Walumatti dalagaan isaanii fakkaattii ofii bakka buufachuudhaaf kan nama gargaaranidha. Egaa viidiyoon kun sirnoota qaamaa 11 jiran kan tarreesse yoo ta'u, viidiyoolee kana booda dhufan keessatti ammoo sirnoota qaamaa 11 kana tokko tokkoon qaamolee achi jala jiran kan ilaallu, dalagaa isaanii kan ilaalluu fi akkamitti akka hojjetanis kan ilaallu ta'a. Barattoonni sadarkaa kamirraayyuu jirtan yoo xiqqaate sirnoota qaamaa kana keessaa bara tokkotti yookaan kutaa amma keessa jirtan kana keessatti yoo xiqqaate sirna qaamaa 2 yookaan 3 ni barattu. Kanaaf filattanii pileeylistii yookaan viidiyoolee gadi tarraa'an keessaa sirna qaamaa kam akka ilaaluu qabdan murteessitanii yeroo namni hin jirre bakka sagaleen hin jirretti xiyyeeffannoo guutuudhaan akka ilaaltan isin affeeree jira. Barattoonni fayyaa ammoo viidiyoo kana yoo ilaaltan ammoo sirriitti akka isinii galu abdiin qabaa. Viidiyoo kana laayik, sabskiraayib gochuu ammoo hin irraanfatinaa. Nagaan tura.